inni guddaan immoo ilmoon haga dattee oggaa 5 ol oggaa 6 7 keessatti haadhuma irraa tos carraa tokkoffaa maala sii kenne beektaa jaartii kee deeffadhu waliin jiraadhuun kadhanna nama kuma shan irra caaltu jaartiin kee sii ta'a moo siin ta'u kana bicha natti miidhee asii gaadhu danaa isaan jedhin booddee haasofna keessaa nanni jaarsummaa dubbanna abdii hayyaa jedhu abdii naaf ta'a jedhe abdii jecha tokko malee nama ammayyattee bukkeettaa softee maal jedhu jettee miyuutii irraa kaaftee abdii sii ta'a moo siin ta'u naaf ta'a jedhe abdii Mube na duratti laa ishee yaada wayi. Obboleesso dhugaasitti maara ilmoon haadha malee toltu kan kee jala madiisii ka jeessa deetii amma jaartiin goyoo siin gadi baate warabbal kaabaa miila sii qabee ilmoo sitti deebisuudha qophiidhaan. Dhagaa jirti laammoo yoo wana. Hayyee ni taha garuu shiigaa gashaatii gaafadhaa ni taha mee gabaabamatti. Garuu kabaja keessanii jecha ni taha. Miyuutii kabaja keessanii kabaja baluuti ilmoo keetti. Daqiiqaa lama caljina dhaggeeffadhu. Ilmoo keetti jettee. Dhugaan jaalladhaan obboleesso dhugaan jaalladhaan ilmoo keetti jetteetu. Miyuutii qabadhu naa galchaan tana. Zamee lakkoo tokko barreeffadhu zamzam lakkoo tokko barreeffadhu. Zamee keenya obboleettii koo qaalii kiyya. Hayyee mubee qaali namaan hedduu si jaaladhu namaan hedduu si kabaje. Akkasuma uummata Oromoo nama 5,000 as jala jiru hedduun si jaaladha hedduu. Ati neetworkiin keessanii miti. Garuu rakkina kiyya kan bakka kanaan nagahee miidhama kiyya kabaja keessanii jaalala keessanii ni taha ni hin deebifadha jaalala kiyyaaf. Faadhu nu kabajuu keetiif. Garuu ilmoo kootiif jecha jedhi. Uummata Oromootiif jechaa miti. Ilmoo kootiif jecha jedhi. Ilmoon kee hin huqqata, hin cooba, si galee hin cooba, hin dhuma. Guddina taane guddata yoo maatii alizaa lafa kanarraa jinnitti miti wallaahi haadha kee caala ilmoo keetiif qorichi dawaan yoo waa dhibellee ushii qabatu haadhumarraa tola nuutii qabatta ammati nuutii qabatta zamzam lakkoo tokko barreessi ilmoo kiyya yatiimiin godhu jechaaf obboleesso ilmoo keetti jettee hirmii nyaatta ilmoo keetti jettee ajajamtee dalagi ol gali gadi bahi jennaa akka wataadaraa jechuudha root mallas jette ilmoo keetti jettee kalaas ilmoo ofiitiin namni muka nyaataa irra ciibne. Zamzam lakkoo tokko barreessi rabbii jedhi zamuusi argaa jiru lakkoo tokko barreessi mangistiiti lakkoo tokko barreessi zamzam. Zamzam didduus rakkoo hin qabu zamzame didduus furmaata kan biraasii qaba waan ta'eef kottu tokko. Dirqamaa miti waan ta'eef fedhattee namni dullaan si deebisu hin jiru waan ta'eef rabbi si haa qabu. Dirqamaa namni si deebisu hin jiru. Kottu waan tokkittii waa tokko si gaafadhaan. Gaaffii tokkittii si gaafadha. Zamzam. Lakkoo tokko barreessi zamzam. Zamzam kiyya kabaja walirraa qabna kabaja hedduu walirraa qabna kottu kolgaliiti. Gaaffii tokko si gaafadha amman deebitaan deebitu miti. Yookaan dhahamtaa yookaan arraba sitti muddaa yookaan beeloftaa yookaan sirratti janajjanaa. Ati ilmoo sabiyyii baadhattee mana keessa teessaa inni bakkeedha. Haaloo akka inni jedhu wayii jira ta'a. Allahu alam. Kotta tal tokko waan si gaafadha. Miidhama kee. Lakkoo tokko barreessi zamzam. Nama 5,500 si ilaalaa. Miidhama kee baadhattee. Intala nuun buluu dideen jedhame. Dura nuuni badduusisee akkuma amma dubbatte kana koottu. Lakkoo tokko barreessi rakkoo kee uummatatti. Yaa Rabbi nu laafisi. Yaa Rabbi nu laafisi gal tokkotti. Zamzam lakkoo tokko barreessi. Manguddoo gaa 70 fi manguddoo gaa 60 eebban qaba fidaasin fidaa inshaallah yoo deebi'an yoo deebi'an immoo akka jalatti hojiin jiraatan akka jalatti jiraachuu danda'anu. Eebba qaba akkasii arginaa miliixii miti deemi abaarama ana akka eebba qabu nagayaan ta'atu jabidhatti. Wayi nuti bara sa'aatii lama fayyaa as tarra taa'aaf ammante fidii amma mubarak naacha rabbi zamzam kot yaa rabbi nu laafisi. Aboo mucattiin sagalee ta'e jaalatu callisi mubarak callisi anatu beeka afaanisi sare. Amma naa gachiitu si jedhe dhimma kiyyamtu aseentu irratti dubbattani. Zamzam rabbi jee lakkoo tokko barreessi rabbii si uume sodaadhu mangistiiti lakkoo tokko barreessi. Zamzam kabajamtu obboleettii keenya haadha keenya
giiftii keenya kottu ol galiiti wanni suuraan kees gaddeeffamee ol deeffamuuf hin jiru kuni yoo jireenyichatti deebites tarii jireenyichi ibidda sitti fakkaachuu mala dhugaa keeti anamma sitti murteessaan jiru jireenyichatti deebi'urra ibiddatti galuunaa wayyaa dubartiin waan tokko sitti masamsam ani bakka dubartii nan beeka dubartiin waan jabaatetu daa'ima kichuu ji'a 3 gachisiisee balleessa yookaan maraatummaadha maraatummaa jechuun maal inni joonjii bakka tasuma mataan si keessa jiru yookaan immoo rakkoo jabaatti dubartii waa lamatu balleessa mana keessa dubartii waa lamatu Abdi taatombee gachisiisa Munira Zamzami wal beeytani Abdi Zamzami wal beeytani Munira Abu Abdi كده أرسي تبص عن زمزم بينبيعه Abdi تبص بالله عليك أبو تك Tunile Abdi rakat خنو Ayyee Munira dubbadhu. دبسي Abdi دبده مي Aboonu dubbisaa ra'een baana nuyi isin dura seenne waan jiru dubbanneetti isinirraa gadi baana. Araarri hoo bu'ees booda walitti araarsitani. يا بوني أرارم تنينا أبص أبو تك مشاكل أنا دبسو أصلي مبارك Asli ani wannin ja'uu barbaadu mucayyoon kuni akkuma agartan akkuma dhageessan asirratti dubbatee ture. Wanni kuni dhugaa dubbanneef jaalaltiin badduu jedhanii namni shamarran biyya Arabaa kana keessatti ijoollee 2-3 guddifataa jiran. Dhageesse? Kana biraan darbee obboleessi keenya dhufe asirratti himate baada himate obboleessa keenya 4,500 fi kan wawwaattu ja'ame akka firatti itti dubbatame waan kana dhaabi wanni kun waan kana gaheemmi firri si gargaarra je'eeni kadhatee dadhabe bira dhaqanii manatti taa'iboo hin dubbatini si gargaarra mucaa sirraa gashina je'eeni firri dadhabe dhiyatana eefa gargaarsa gaafa gaafateeti namni hunduu gargaaru namni kun suutii haasaa qabdu uummata keenya suutii haasaa qabdu abaluu kana godhe abaluu sana godhe dhiisaati intaloon sagalee jarri naa godhe Mubarak waan mucaan itti arrafamaa jirtu waan social media irra kulli yoomi barramshaa tahaa jiru laazim namni waan jiru dubbatu wayya namni waan quba qabu dubbatu wayya aboo akka wallotti si ofirri si dide akka wallotti si gargaarra firri bira dhaqee si gargaarra boy adabadhu taa'e mucaa sirraa gashinaa janiin hoolakki ajandaadhaan godhadha mucaa sinan arrabsiisa ofis gallabaa subiidhaan of arrabsiisa asirra je'ee dhufee haasa'uu hoo ta'e malee waan shaggarameen qabu waan akka wayin siyaasaa adi keessa jiru fakkeessaa jira. Dhageessa kijibni hin jiru jechuudha. Gurubbii keessa jirra booni gurubbiin hidhame akka ijoollee riyaaditti jechuudha. Nama tokkoon mucayyoo abdii tanaan nama 10 ijoollee 15 gashuu Aboon kijiba fedhu kijiba dhiisa. Kijiba dhiisa asirratti yaadanii Masli ummata bikaala rakkina kiyyani ummata oromottani madde malee sitti ni manne kijibu laali ummanni oromoodhaan nama fira qabu miti na dhagayi asli Mebo adda badda asinti geesse maal taatan asli akka ijoollee wallotti gargaara asli akka ijoollee wallootti akka ijoollee wallootti oromoo kutaa 11 riyaa keessa jirti asli mee muti takaa nama gariyaake asli Jabare naadaa yaa kaleesim jamaa taatan laa ilaaha illallah asli nama gadi darbe asli nama tokko naa susiise maal taate awwaata baddooti adda badda asli dhaggeeffadhu asli Darbera asli alagaa ummata kaan nutti kolfisiisuu jettanii jechuudha wal keessanii asitti intarneetti hojii calluma ina dhaggeeffadhaa bee waan asliin gaaraa gadi isinii kennu fudhadhu waan asiniin jedhee ammaa finneerraa zamzamiin nu kadhaama zamzamiin nu kadhaama mubarak waa takkaan dubbadhamee turu ila waa takka Said tartiiba dubbii Said kiyyaa dhiifama nu godhi Said waa tokko warqii namni dubbatan maaliif nama agartan ol darbitanii waan agartan haasofsiifta yaa ka tartiiba nama tokko nama waasa kana dhiifama guddaa miutii nurraa qabadha amma zamzamii fi namni keessa gallaan bultiin taatu doktor zamzamiin nagalchitamu dhiifnee keessaa deema
Zamzamin galchatti. Zamzamin Amma galcha. xumurraanii bati. Bakka. Eh. Namni tokko miyuutii irraa kaasee Yaa dubbannaan Allah. nu buusi gadi. Gadi buusi nurra. Nama miyuutii irraa ka'u ana irraa kaasee jechuudha. Generaalee fi Sa'iid Faanti dubbatu warra eegada mangudummaa iyyuu. Asli. Mee dhaabbata biyya obsinaa guutuu kan dhiigaa. Asli. Muniira maal jette daqiiqaa takka dubbadhu mee? Mee daqiiqa takka naa kan rabbi sodaadhaati. Haasa isii kadhine daqiiqaa takka. Namni ala jiru yeroo hundaa inni mokkortanii yaa isni gootanii itti dhaqqabdanii nama hidhaa jiruutu tunna dubbachuu jira. Lakkoofsi ati eete naa kannite irruudha lakkoofsa 12 naa kannite. Lakkoofsi masjiidhaa lakkoofsa 14 53 irra dhaabde. Amma maal si gargaaru? Haa kanatti. Ammoo na gargaartu. Kunoo abdii keessa jira si dhaga'u jira sagalee teetii lakkoofsa keetii fi kan mubaarak barbaada waan jettan jaani si dhaga'u jira. Sila Muniira ati immoo nuti mootummaadha moo mootummaa Itoophiyaati moo mootummaa Su'uuditi moo rakkoon akka manidhaa jiru hin beekna rabbi haa furu namni 5,700 kuru ijoolleen Su'uudii rakkoo keessa jirani waan nyaatan hin dhugani rabbi jira sagalee tayaa fi abdii culullee caaltuu xaahir feemasoota keessa warri kuwwan miskiinni kana deeman hundi isaanii ilmoon guddaan xiqqaan rakkoo hamaa keessa jira kun abdii culullee sa'aa tana. Rakkoo hamaa keessa dhaabatee isinitti bilbilataa jira ummata obboleessa keessan obboleewwan keessan sagalee tayaa fi kunoo dabarsee ergaa amma waa'ee jaarsaaf jaarsitti Abdii dhageessan gurra. Ayyee. ayyee amma ka jaarsaaf jaarsi kan ayyee niiraa beli adamu niiraati ya rakkatte wallahi rabbi jazaa keessa yaadee wallahi rakkatte ijoollee kana oromoon gaafa de walii boo malee gaaf jiru walii sagaleen ta'u niiraati yamaanooti mubaarak sagalee ta'e boru ganama dhageette zamzam zamzam rabbii jedhi dafi zamzamiin beeyta itti dawwalii fidhime Nafta orang nimbeef. Dharaan akan isa dabataan qaba. hin kennu yaanni jiru amma jaarsaaf jaartii araarsaa jirra kotu jaarsaaf jaartii jidduutti yaada kennachuu fedhi kotu gaafa anaafatti wallolleef rakkoo akkatti jaarsummaa bara Sanii miti koo hin buusini. ayyee yaanni ta'u Miidiyaa irra dhufanii bara. Miidiyaa irra eega dhufanuu namni hundi yaadarra kannachuuf isaanuu miidiyaa irra dhufan miti. amma hin araarsinaa qoy zamzam rabbii jedhii ergadhu zamzam Asli xiqqoo yaadana kennachiisa asii fi Yaadni mubaarak kun mee waan carraanaa kennaati na dhageeffa. mata dhimma jaarsa oromoon kun akkuma yoo waa'ee hunduu jaarsaaf jaartii xiinxala innaa taachuun deema as jala saroota jaarsummaa yoo taate warri gasira jiruu hin ga'a amma osoo mucattiin diddeebirri kenna yaa'in hin kennu bara ummata akkatti waa'ee hunduu dhageeffachuu jaalatu waa'ee jaarsaaf jaartii polotikaa biyyaa dhageeffata ormi akkanatti jara kenna waa'ee biyyaa haasa'aan jirru deema as jala warri gasirraatu hin ga'a bakka araara yoo taate zamzam rabbi jedhii kootu si eegaa jirra zamzam zamzam mubaarak didde akkam godhane zamzam Namni itti dhiyaatu namni as jala jiru asli. Keessaan fixa yoo asii kan diddu taate keessaan itti bilbilaati jara walitti fidha manduggoon walitti tosha yoo asiin kan diddu taate. maarree Mee akkana namni siidha asli mee namni lakkoofsa siidha qabdan barreeffa lakkoofsa faddaadha ol jiini ol darbiitti. jala jirta kun keessaa maayini ijoollee su'uuditi akka ijoollee su'uudititti illee akka qeerroo su'uudititti illee akka qeerroo wallootitti illee ilmi abbaa waa malee haadhan hin waamamu wanni ittiin galchan riyaala 5,000 jedhanii mucaan kun yoo suusima riyaala 5,000 kana lakkaa'ullee qabaate 200 walitti darba mucaa kana yoo araaraman yoo araaramullee baate akka daa'ima xiccuu miidiyaa irra hin finne riyaala 5,000 barbaada fi na dubbisa. Kun amaanaa warra as jala jiru asirra jiru hundaati. Jootee kiyya thank you very much. Yaada ol irraa eegalaa ta'in mee ati yaada abbaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور Alaikum salam. Sa'iid dubba Mee asli. سعيد يروتك من Wanni gootan asirratti amma namni hundi namni amma isin as jalatti ol dabarsanii yaada kennitan bultii namaa diiguu yoo taate malee namni bultii namaa jaaru hin jiru. Gara galtanii isin manduggummaa
hookaan jarri kun akka walitti deebi'ee ilmoo tana wajjin guddifatu yaaddaniiti malee wanni miidiyaa kanarra kanatti isin teessee nama wal isin haaseef hin jiru jecha. Toltii fuuldura maallanni amma gartee uummanni walitti dhibba lama buusee maal godhu kunis haga bultii isaanii walitti deebi'uudhaa hin gahu. Kanaaf warra garii yaada kennachiisuu inni akkasii isiin isii kanaati warra Abbo feetu natti sikin jedhin kanaa miti dubbiin ilmoo keetiif amata tokko jiraadhu sin jedha jira akkana jechuun maal beektaa yoo si gale ilmoo kee waggaa tokko waliin guddifadhu hirmi si gale ilmoo keetiif jecha ammas taanaan yoo deebite iyyuu ilmoo kootiif jecha jedhi dhuguma ilmoo kee yoo jaallatta ta'e ati haadhaa bari tarii bor waan ati gaabbitu sitti dhufuu mala. Karatti baattee mana madaamii keessa hojiin cinqamtee bari. Dhageessaa ji'a sagal guutuutti cinqamte namni faajii amma kee qabu hin jiru ilmoon immoo haadha malee hin toltu yaa zamzam ilmoon haadha malee hin toltu hirmiinaadhu ji'a kudhan qofa mucaa keeti jedhi waliin guddifadhu keessaan immoo maan guddummaa aslii fudheen sii dhufa hadha lakkoofsa kee lakkoofsa aslii lakkoofsa koo wal jijjiirree waan asirratti hin dubbatamne hundi gadi dalaggaftee dhageessaa waan hundi keessaan nutti mattee neetworkii siitiin haa deebisi. Komentii banaa jaran. Sabanyaan komentii laqqaqa komentii ilaallee deebifna. Zamzame Harargee biyya jaalalaa akka jedhu. Ilmoo sanaafan garaana nyaateera. Zabanyaan komentii reedii Adam argitanii rabbi darajaa kiyya ol fageesse. Reedii Adam zabanyaa kiyya qilee isin jiru. Warra keenya yoo xiqqaa tokko gora dubbataa jiraanne amantaa shari'aas badaarraa hin bennu yoo xiqqaa tokko goraa jiraanne nutti hima dhimmuma ilmoo sanatu garaana nyaate malee waan biraatiin miti yookiin suusii haasaa qabaanneef miti. Aboollo banii jaarsaaf jaartii walitti araarsuun hin eeyyamamaa daliidhaan akka baadhiisi. Maal goota shayini ana caalas jira miti. Sobanii jaarsaaf jaartii walitti araarsuun halaala. Shayini jirra nuti ustaazni. Nutis bakka dogon Zamzam kiyya kottuu deebii rakkoon qabu xumura irratti yooti lakkiin barbaadu ibiddatti jahannamaatti deebi'uu natti fakkaataa jireettesi halli kan biraan qabaate waan biraan sii kaa'ate abshir kottu. Hulattanyaa halle. Zamzame Harargee biyya jaalalaa akka jedhulle yoo jiraatte lakkoofsa tokko barreessi yoo zamzamiin deebi'aa jiraatte silaa maqaan kee yoo fammaseera namni riipileesii godha tokko barreessi. Kaunti kan berarti sih tergangan dia jalan tuh. Kaunti berarti enggak cedera. Ilmu pada wali tibi rumah wai abdi wallahi nanti mulatan juga. Wai abdi enggak di bebo Insyaallah Quran ala kata Harargee biyya jaalalaa akka jedhu kareef jettu yoo jiraatte Harargee biyya jaalalaa akka jedhu riipilee godhaa jiran. Lakkoofsa torba barreessi beekifti. Laa kunoo barreessaa jirti zamzamuma kan jedhuun kanuma reefu. Ya Rabbi gargaar. Ya Rabbi ada ilmu barreessina uummata rukutama. Ya Rabbi. Komentii dhaaba. Maini. Inafe. Qoricha kenne? Wallah argaa jiru Rabbi khayriyaa godhu. Komentiin haa eegaa jaalattu Harargee kan jedhu zamzam. Yeroo takka kophaa barreessite. Si eegaa jira zamu. Uummanni hirriba malee buleedha yaa Rabbii kiyya. Oromoon akkatti jaalata dhimma jaarsaaf jaartii osoo biyya ofiitiif akkatti yaaddae osoo wal gargaaruuf akkatti hirriba dhabe. Hay Oromoo. Banii tiisisa akka jaarsaaf jaartii malee oolu bakka bira deemee rafu jaarsuma hoo taaten warri gas irraatu hin geenna koomentii jiraatti durartanii mucattii arguu dhoggitanii maaluma asii eegan jedha way koppi linkii godhaan jiru way giiftii sadaqataan jiru uummanni rukutamaan osuma jala taa'ee oduu dhageeffata maal way taap godhaan jiru midhaanatis binoo isaa baran uummatuma kana nadhiyaa kopha isaan as jalatti organii caqatan wallaahi. Mata cinqii. Way giiftii sadaqataan. Meet. Wallahi na dibani baran uummanni kun oti barreessiti jaalatti Harargee galatoome argeera. Way giiftiin sadaqatan, way koppi linkiin gootan, way taaptaabiin gootan. Oduma dhageeffatu. Oduu.
الحمد لله أنا الإبن لما أنا راديه ما قدمت ربي ريت زين ديبسين متى أبما شيطان يا رجال ربي ريت زين ديبسين متى أبما شيطان يا رجال الحمد لله أنا الإبن فدي ديما نرى إن أراد ذرانه أصلي خوش بخاخي جابر كمباري داجرة مبارك ديبته زمزمي کی ادانچ تھے گا نیتور پوری کومنٹی نو چوفا ڈاکٹر کی کنا بھی زمزم ولما غلطی آسان کیا یو جل جرات اس دگیستا علمو فيتي جچا ولن تام نجرو علمو كيتي جچا جيكون انت خلاص جيكون مچاتسي عمري غباب سينو جلو میں نجا کرن جلو جيكون امات مو تو کو مچانكون امات تو کو گنان تكو يو كي سنينا بركان سي هغته نمني وركا بوله سوكي يما ساتي تو كلما سي بني غنا مان جچو دندا سي غله يولو كوبسي يولو كوبي نبك كباني منا كيمي گيسن كبا مچاجيدا الموكيت ان اما واي جاسكيت ديبي وسونتاني مچاكيت نو ديبيدا اگيسه جاسكيت ديبي ولينجرادو وجن لا إسا أباتو بري فتا يو سي جالتته يو لغمان سي جالتته دوبرتين لغا ورد جلاس دوبرتين tokkoon maraatee yoo qullaa bakkee keessa deemte malee tokkoon immoo dubbii jabaattetu ilmoo jasadiirraa gadi baasa akkana jechuun obboleessi keenya balleesseera miti cubbuu fudhachuun barbaadu garuu wannan jedhaa maali dubartii waan jabaatetu manaa baasa ilmoo daa'ima xobbeerra kana qabadha jaallattanii jibbitanii koos yoo siin bor gadi baate kanuma naa murteessa yookiin maraatee uffata baaftee qullaa yoo deemte yookaan immoo rakkoo jabaatetu mucaa xobbeerraa gadi baase mucaa kana kanaaf zamzamii kiyya waan sirreessu qabnu keessaan sirreessina anaa fi Dr. Asliin anaaf Dr. Asliin keessaan dhumne maanguddummaa keessan isa naasaannis isa haasaamus dubbanna kanaaf tole nuun jettamu akkami Mubarak gabaabsiiti Mubarak أبشر رقم قبل أستاذ دبته جرنا فكر دايتني هو Gar. دكتور أصلي خيامي أنا جت متكون سنجا جتين أول سنة دي كمان أقوله جرّ خلا جو بريان كيسني يرجعتي أرانتنا خليرة إجري هم أرانتنا تيجرتين بيديان ولا تروفانيا ولا فودون ولا رارسون ولا وني فودون كد نوتو نوراجي بتاني سينو بريان كينيا أستاذ وانا كنا نورا أبا نجتني نقرصات نوهو نقرصتني قرصة كيسن جالني سن رافلني والله أكاب صبر ديرتي ميديا بوبتنا ما والله ورتنا رارتجي إنه ميجاد وادو بتو أنا جرّكون جار تجارتي لا كيسب توان جار تجارتي لا ديرتي حاسواني يوروب بسني لا فيته يا لمي تيجي كونكي إسنين غرتي وانغاريس لا وجوجا جرتني غرو ميديا كو وانغاري لي همي سدرك دركي تاوان كي فوتا زومي دا كا فوتا إيمو دا كا Turan mide ma jirra ustaza ki yakali amma tolelun jette jennani ergasila gadi baye jenne to male an takkajar sumarat sargame meku garu goguma rabbina baake lukaba ragale jechi kessa sirri da sir dorga to ne garu خيسات واني بولتي خوني والله أبا أكوسجيتو بيخا بولتي تانا بيتا ميديا باكو مدول فاتها وانتي سنر اللي بيتا ودا داتي يا لين شوفخيا غير خيسات ديما أكيسين بولتي أوبليين كيساني تولجتن والله ربين تيسان أموك زيهم دسيني تولج وان غاري لها ميديا وان در المبلي سوان تيف وانا نسنجالك وفين نسلالي سيني وغا ربي غير خيسات بيتا تولجتنا galatoma wallahi zomi amman zomi fudadde dakan amma tole ilmo ko tiran jira da si qofan barbada male malif akkanam nimmo bukeesse warri photo si mattanses warri photo sa mattanses warri dimma kana keessa arkana qatela qajirus amma dage ya deemu fani tunam ni dadne zamzam kiya dubbi ke kana rabbi gadi tirutti kenite zamzam lutti kenite dubbi kana khalas rabbi gadi tirutti kenite dubbi kana lutti kenate أنا قالوا درنيس المخي جبيتي متى المخي عثمان نعم قلتي أبشر إنا سين عندنا سانو انتلو رمولا عندنا سانو عندنا تاني زمزم واني لطكين سمينو والله سمينو ترسي شالا سيقالي جاكو براتي هاسون فيدا تقسين كبو والله بليت يتاني تولي لون جتة أبشر ركون قبل مانكي أقالتو ما عندي خيسان هوست الله أكبر خلاص بقى إنتو مكتي ومتكينيا galatoma ulfadda akkan keessan bole fitu nambe ka folona debisi ayye dubbadhu doktoram dubbadhu akka ايوه انا اما
mana banee walitti isin fiduu kiyyaa baay'ee galatoomfatanii yoo galatoomfatanii rakkoon qabu nama sheekati gurbaaleen gurbaaleen saalfata mucayyooleen saalfatti rabbisii haa kabaju mucayyoo kabajaati isinii galee Abu Sabraddiini qeerroo jajjabe'e mubaaraki isin sadiin fixa maaliif jennaan qeerroo jajjabeen warra gurbaati Abu Sabraddiin warra intalaati ati jaarsa jidduu keessatti isin fixa. Doktor. Buleesso ilaa doktoras akkana jettee shartii nuu kaayinatti. Keessootti na dhagaagaa. Ishiidha na dhagaagaa. Xiqqoosii maanguddummaa kana ati narra jirta ta'a. Waa tokkoon sitti hima. Wannumti girri warra gurbaa warra intalaa jedhame girri nuuma mun jiru. Kalaas mucaan laaffate innis laaffate ilmoo jalaafisii walitti deebi'aa jiru malee. Isin sadiin dhagaatanii karaa zuumitiin fixa. Keessaan dhannee wannumti dubbatamu dheeraan hin jiru warraaf abbaa manaati waan himatamu jira waan himatamne jira. Inshallah nagara kootiin akka waan dhume tallaalaa dhannee moo xiqqoosii waan gurbaa gorsinu gorsine waan intala gorsinuuf gorsina. Mubee kiyya. Amaanaa isaa Dhageen waan kumsammaa. Asli jiraadhaatis. Aboo rabbiin hamtuu hunda sirraa haa qabu. Aslis waan gartee sababa tahee mana kanatti walitti qabe rabbi khayrii walitti haa qabuu fi obboleettii tiyya asumarratti waan hin handhaamuu fi rabbi isii haa kabaju kabajaa isiitiifi kabajaa bultii isiitiifi kabajaa namoomaa isiitiifillee aadaa isii gartee amantii isiitiifillee waa hundaafuu haa hammaattu jireenyi isii haa bareedu jireenyi isii keessaa yoo dubbatameef isii akkasitti bareeda as gubbaan isii haasawuu waan takka faayidaan qabu isillee eegama rabbaa kajetu taate wallahi fudhadhuuti sirratti haa guuttattu atis obbolee waan an tooba atis numa taatalaan waan asliin toofni taata waan ummanni toofni taata sigaltee obboleeyyii teenya ammoo hamtuu fiitii fi toltuu fiitillee mana keessa yoo ta'e irra bareedaa fi rabbi si haa kabajuu as gubbarra isiin itti ilaalama kun ta'ee jira already dabre namni biraa warra as jala jirtan kun rabbi sodaadhaa miidiyaa irratti wal hin baasina jireenya gisee gartee gammachuu sallaalaa gisee walitti aarsaniitiin miti an kaniin isiniidhaaf hoggaa walitti aarsanii sun taane gaafa jiruu gammachuu fi nagaa wajjii irrattanii sallaalaa miidiyaa gubbaa walitti fidinaa adaraa rabbii ilmi dhiiraatis haa ta'u intalti dhalaati. Wallahi warruma dhimma kanaatu hin beekne hundaa suuraati yabattarsee wanni takka miidiyaa gubbaa baanaan hin toltu wallahi waa takka hin toltuni waan nama hedduu irratti arkee jechuudha miidiyaa irratti toltu amma ammoo karaa dheeraa hin deemne mubaarak fudhadhuuti achi hin deemi waliin nu fayyisi manguddummaa miidiyaa gubbaadhaa Dr. Asliin fi isaati yaada nurra kannee ture. Ana akka Abu Sabraddiinitti dhibba keessaa fudhatee ture garuu bultiin ijoollee tanaa madura illaa qabne waan bareeduudha fuudhaa miidiyaa irraa achi baasaa jechuun barbaada galatooma inshallah. Dr. waan agarsiiteef galatooma. Maal jennee isin jechuun nuyiif akka abaaboo keenya kanaaf yaa rabbi ustaadota keenya nu keessa bulchi kanaaf jennaa kunoo dubbii silaa waadanuun babbadu sirreessitanii rabbi umurii keessa dheeressu amma obboleessa koo abdii fooloon obboleettii kiyya jaallattuudha maqaan kee moo maal moo zamzam kanuma fooloon adeemu isin fudhadhee deemeen xumurree achumatti xumurree wal biraa gallaa amma mara zamzam isa ja'uun siin godhanaa deebise zamzam Akkoosiif jootee fooloon haa godha hundi keessan obboleessa fooloon adeemsitee taati zamzam ati moo gadi bu'iiti sanaan fooloon keessaan isin barbaada mala koofsa kan saanan qaba kan keenaa ergi zamzamii fooloon godhii kee kanaanis na bisi kanaan illee na godhi bee gartee doktara islaamaa rabbi si Amin Allah akbar doa ina godha naaf qaliila yoom